Akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo nagaan abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu sanan Waaqayyo tokko isiniif haa ta'u. Agartuu tuubii like subscribe gochaa kan jirtan hunduma keessan daawwachaa kan jirtan lafa jirtanitti iddoo hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Ani irraa sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan dhufe Tamasgeen Shaashoo waldaa Amaanu'eel tokkummaa keessaati. Har'a sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin hirmaannaa. Egaa abbaan sagalee kanaa uumamaan ni ta'e. Waan hundumaa irratti aangoodhaaf jabina inni qabu Waaqayyo abbaan keenya haa kabajamu. Mee sagalee kana dhaga'uuf dursaa mataa keenya gadi qabannee iddoo jirrutti sagalee Waaqayyoodhaaf Waaqayyoon kadhannaa. Utuu kadhachaa jirruu nan dubbisa akkas jedha. Yommuu inni anatti dubbachaa ture yeroo sanatti Mikaa'el ergamaa inni guddichi ijoolleen saba keef dhaabbatu inka yeroo rakkinaas inta sanyiin rakkinichaas erga sabni jiraachuutti ka'ee jalqabee hamma bara sanaatti argamee kan hin beekne sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafaman garuu adduma addaan isa jalaa hin ba'u jedha. Guddaaf amanamaa tolaa qajeelaa kan taate abbaa keenya galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Eegumsaaf jaalala keedhaan yeroo kana sa'aatii kana geenye irraa si galateeffame ol jedhi. Amma immoo si kadhanna sagaleen kee nutti haa dubbatamu. Caba keenya kan wal'aan daandii keenya kan sirreessu, jireenya keenya kan jabeessu, abdii laafe, hamilee bu'e, hundumaa haaressuu kan danda'u sagalee keedha. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee nutti haa dubbatamu. Kootu nutti haasa'i, morgaa keenya jabeessi, iddoo kufnee nu kaasi, daandii dhaabanne yoo ta'e daandiitti nu deebisi. Sagaleen kee billaa qara lamaati. Sagaleen kee madooshaadha, burruusadha. Sagaleen kee nutti haa dubbatamu. Ati nu gargaari. Akka dhageenyuudhaaf gurri keenya haa banamu. Gurri keenya haasa'u. Yaada garaa keenya bani sagalee kee nutti haasa'i. Maqaa kee maqaa Yesuusiin. Ameen. Meegaa sagalee Waaqayyoo kana waliin ilaallaa. Mata duree akkas jedhurratti waliin dubbanna. Hadhaa'aa nama nyaatu mata duree jedhurratti sagalee Waaqayyoo waliin ilaallaa. Hadhaa'aa nama nyaatu. Daani'elitti sagaleen kun gaafa dubbatu ergamichi kun gaafa taasisu sanyiin rakkinaan ta'a. Erga namni jiraachuutti ka'e warri maqaan isaanii macaaficha irratti caafame garuu jalaa hin ba'u gaafa jedhu Daani'el biyya inni keessa taa'ee barreessu yookaan iddoo inni taa'ee barreessu biyya boojuu keessa akka ta'e seenaan hin dubbata. Nebukadnezarfaaf abjuu akka inni hiikaa tureeru namoota hedduudhaaf abjuu hiikaa akka ture hundi keenya beekna. Daani'el jechuun immoo Waaqayyo Waaqa kooti jechuudha. Daani'el jechi jedhu hiikti isaa Waaqayyo Waaqa kooti jechuudha. Daani'el abjuu hiikaa tureera. Abjuu hiikaa erga ture booda mul'ata bara dhumaa yookaan bara dhumaa irratti wanta ta'u isa sana caafee akka inni boqonnaa 12 guutummaa isaa waa'ee bara dhumaa dookimentarii isaa kaa'ee akka inni deemedha. Yeroo caafu keessatti Daani'el kutaa isaa keessatti akkasittiin jedheera Waaqayyo. Yeroo caafu kana namoonni baay'een dubbicha dhoksicha bira ga'uu barbaadu beekumsi hin baay'atan jedhee Daani'eltu dubbate. Isumarra beekumsi baay'ate addunyaan addunyaa irratti meeshaa waraanaas haa ta'u beekumsa garagaraas haa ta'u yeroo isaan ittiin wal dorgoman yeroo isaan ittiin ogummaa darbanii meeshaa ittiin biyya tokko kontirool godhanii balleessan qilleensa faalanii akkataatti balleessan uumanii adeemaa jiran beekumsa akka baay'atu as keessatti dubbateera. Daani'elitti gaa kana haaseera. Daani'el sanyii waa'ee sanyii rakkinaa akkamitti sanyii rakkinaa akka ta'u bara kamii akka ka'e yeroo kam akka jalqabe hamma bara dhumaatti hamma yeroo hundumaatti akka inni ta'u yeroo ergamaa kana duukaa waliin haasanidha. Egaa hadhaa'aa nama nyaatu erga jennee hadhaa'aan nama nyaatu maali? Hadhaa'aan nama nyaatu maali? Tokko jennee hadhaa'aan nama nyaatu ofiin of bituudha. Hadhaa'aan nama nyaatu ofiin of bituudha. Hadhaa'aan nama nyaatu ofiin of bituudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti gaafa dhannee ilaallu yerootti Waaqayyo Saamu'eelitti haasa'u ilaalla. Waa'ee Saa'ol yeroo Saamu'eelitti dubbatu ilaalla. Saa'ol ajaja ajajame dhaqiitii Amaaleqota balleessii fixii kootu jedhee gaafa Waaqayyo ergu inni immoo Agaagfaa kan akka mootii Agaagsa jedhamu sanaa fi babbareeddoota mimmiidhagdoota bushaa irraa kaasee dubartoota mimmiidhagdoota ijoollota mimmiidhagdoota fidee yeroo inni dhufe ilaalla. Waaqayyo garuu raawwadhu balleessii ajajinti kenna. Inni garuu Waaqayyo dhaqi raawwadhu balleessi isa jedhe sana bukkee bitaatti fudhatee yaada mataasaa ofiin of bituusaa mirgatti fudhatee ofiisaa of bitee yeroo inni warra qaqqajeelota warra babbareedoo warra fokkistuu warra hiyyeessa ajjeese warra bareedduu warra miidhagoo warra qabeenya qaban booji'ee fidee mana qulqullummaa keessa yeroo dhokse ilaalla. Hin argine. Ofiisaa of bite.
Ofiin of bituun hadhaa'aadha. Badiidha waaqayyoo hin jaallatu. Na dhaqi balleessi raawwadhu. Israa'eloonni yeroo isaan Kana'aan galuuf deemanitti yeroo isaan Kana'aan dhaaluuf deemanitti warri miidiyaan kun yeroo isaan itti gufuu ta'an argina. Dhaqi raawwadhu balleessi kan ittiin jedhe waaqayyo. Jaroonni sun Israa'eliin waaqayyo gaafa waggaa 400 ta'uusaa uumama boqonnaa 15 keessatti argina. Sabni kee hin garbooma yeroo jedhee waaqayyo Abrahaamiin abjuu keessaan dhufeetti dubbata. Waggaa 400 garbooma. Waggaa 400 garboomee booda garuu boojii gurguddaa qabeenya gurguddaa fudhatee ba'a. Waggaa 400 yeroo inni Museetti boqonnaa asirratti yeroo inni dhufee dhaqee saqi saba konaaf baas jedhee waaqotti dubbatu waggaa 400 gaafa Israa'el boqonnaa garbummaa isaa yeroo inni xumure itti argina. Waggaa 40 yeroo qabsoo ture. Waggaa 440tti Gibxii ba'an. Utuu isaan deemaa jiranii warri miidiyaan kun gufuutti ta'aniiru, daangaatti ta'aniiru. Kanarraa kan ka'e waaqayyo immoo Saa'oliin dhaqiitti raawwadhu balleessi ittiin jedhe. Saa'ol garuu ajaja waaqayyo didee isa kan isaa fudhate. Obboleessa obboleettii koo ofii keenya of bitu hadhaa'an irratti ta'a jireenya keenya galaafata. Maatii keenya galaafata, sanyii keenya galaafata. Unurra darbee hiriyyaa keenya, unurra darbee maatii keenya, unurra darbee ganda keenya, unurra darbee biyya keenya galaafata. Ofiin of bitu. Hadhaa'aa Saa'ol keessatti biqile ilaala. Hadhaa'aa ta'e Saa'ol keessatti biqile. Saa'ol keessatti biqiluun hadhaa'inni isaa isumaan akka inni of balleessu isa godhe dhumarratti. Kanaaf hadhaa'aa nama nyaatu keessaa hadhaa'aan nama nyaatu maalidha yoo jennu ofiin of bitu. Akkamitti namni ofiisaa of bita gaafa jennu yaada waaqayyo dhaga'uu dhiise isa waaqayyo godhe isa waaqayyo kanarraa fagaadhu isa waaqayyo kana dhiisi jedhee gaafa inni ofiisaa gochuu jalqabu ofiisaa of bitu jalqabu. Ofiisaa of gaggeessu jalqabu. Saa'ol ofiisaa of gaggeesse agaageen fidee mana kaa'e. Kanaaf waaqayyo kan jedhe Saamu'eeliin ani Saa'olin nan tuffadhe. Saa'ol immoo ishuutti nan gaabbe. Saa'ol ajaja koo dhiise. Saa'ol waan inni godhe ittiin jedhe dhiise. Ofiisaa godhe. Nama dhibu keessaa gaafa Saamu'eel dhaqee raawwatteettaa achuun jedhe een ajaja waaqayyo raawwadheera. Nama sobuun danda'ama waaqayyo garuu sobuun hin danda'amu. Waaqayyoon gowwoomfamu waaqayyo waaqa gowwoomfamu miti. Kanaaf ofiisaa of bite ofiisaa control of godhe ofiisaa of gaggeessuu barbaade waaqayyo immoo isa gaggeessuu yoola yoo ofii keenya of gaggeessina ta'e ofii keenya of binna ta'e ofuma keenya hallayyaa buun ofii keenya banne nama baay'ees balleessan balaa Saa'oliin namni baay'een bade luboonni baay'een qalamaniiru luboonni baay'een du'aniiru. Waaqayyo Saa'oliin bituu barbaade. Utuu waaqayyo Saa'oliin akka bitatti itti fufe gaggeessetti fufe ta'ee utuu Saa'oliin olaantummaa waaqayyo tole jedhee ajajametti fufe ta'ee barri bulchiinsa isaan gabaabbatu ture. Waggaa 40 bulchee jedha. Waggaa 40 bulchuu isaa keessatti already waggaa meeqa akka inni bushee isaa waggaa inni bushee qajeelummaadhaan gaarummaadhaan waggaa inni bushee waggaa 2-3. Waggaa 38 garuu carraa namarra taa'e. Bara namarra taa'e dhiibe. Har'as baay'een keenya yaada keenyaan ofii keenya bunnee carraa dhaloota baay'ee balbala dhaloota baay'ee kunaa barni oole inni kaan waan garagaraadhaan warra dadhabanii nyaachuu barbaadu warra dadhabanii hojjechuu barbaadan hunaa isaa irra taa'ee kan cufu jira. Har'a waa tokko sitti hima daandii waaqayyootti adeemu hunaa waaqayyootti adeeminu ofii kee ofiin bitiin waaqayyo si haa bitu. Waaqayyo yoo si bite gaarummaa obboleettii koo beekumsi kee si hin bitiin dandeettiin kee si hin bitiin. Dandeettiin ati qabdu beekumsi ati qabdu waaqayyo keessa jiru taanaan bu'aan qabu waan ta'edha. Ofiin of bitee Saa'ol ofiisaa of bituurraa kan ka'e waan baay'ee galaafate. Kanaaf ofiin of bituun hadhaa'aa nama nyaatu. Hadhaa'aa nama nyaatu kana jalaa bahuudhaaf ofii of bituun nurra jiraatu. Inni lammaffaa of tuulummaa Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 30 yoo ilaalle achi keessaa waan argannu qaba. Hadhaa'aan nama nyaatu of tuulummaadha. Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Kun Baabiloonitti guddittii ishee ani iddoo taa'umsa mootummaa kootiif ulfii surraa kootiif jalqaba aangoo kootiin ijaare mitiiree jedhe. Laala. Nebukadnezartu ol ba'eetu Baabiloon guddittiitti ol ba'e isheen kun simboo koo ulfina koo mootummaa koo of tuuluu jalqaba. Obbo gogsuu jalqaba. Gaafa inni of tuuluu jalqabu waaqayyo itti dhaqe. Gaafa inni itti dhaqu hiriira namaa keessaa baasee hiriira horiitti hiriira bineensaatti galche waaqayyo.
gaafatti baase eegetti baase kottee afurtti ka'e caakkaa keessa hiree waggaa 7 marga eechise. Kun maal yoo jennu of tuulummaadha. Of tuulummaan kan seexanaati. Seexanatu keessa kaa'e dhaqxee bitte kun ulfina mootummaa qof isheen ijaarradhe ishee bareedu ishee miidhagdu kan kooti jedhe. Waaqayyo immoo ulfina isaa akka hin taane dabarsee hin kennu. Ulfina isaa of eeggata. Daandiidhaa kan nu balleessu har'a baay'een keenya of tuulummaadha. Waan guddaa waan hojjenne nutti fakkaata. Waan guddaa waan goone nutti fakkaata. Waan guddaa waan hojjenne waan hundumtuu nuuf fakkaata. Eenyumaaf iyyuu waan hunduu hin dhufne hamma isaadhaa ife dubbata. Hamma naa ife tajaajila. Hamma si ife tajaajila. Dhokkataa yaada Waaqayyo bira eenyuyyuu gahuu hin danda'u. Waaqayyo jiraachuu isaa immoo namni hunduu beeka. Lafa kanaan, gaara kanaan, samii kanaan beeka namni. Anaaf siif garuu adda goone akka beeknu maaltu nu godha laati? Namichi kun Nebukadnezar kun ulfina Waaqayyoof jira. Ulfina Waaqayyoof isa tokko ulfina kooti. Suuraa kooti. Waaqayyoon hiikoo jedhee harkaa baase. Har'a utuu Waaqayyo anaaf sitti dhufi. Hadhaa'aa nama nyaatu kana keessaa ba'utu irra jiraata. Hadhaa'aa biyya nyaata. Hadhaa'aa beekaa nyaata. Hadhaa'aa wallaalaa nyaata. Hadhaa'aa abbaa mul'ataa nyaata. Hadhaa'aa paasterii, hadhaa'aa raajota, hadhaa'aa faarfattoota nyaata kana keessaa ba'uudhaaf yaada Waaqayyo dhaga'u. Akka Waaqayyo jedhetti deemuudha. Of tuule baay'ee bokokse Waaqayyo immoo hin barbaanne. Kanaaf itti dhaqe Waaqayyo. Har'a Waaqayyo anaaf dhufamoo, siif dhufamoo, natti dhufamoo, sitti dhufa. Isa kana ilaaluutu nurra jiraata. Isa kana beekuutu nurra jiraata. Isa kana bira ga'uutu nurra jiraata. Gooftaan nu haa gargaaru. Inni sadaffaa iddoo jira wallaaluu. Hadhaa'aan nama nyaatu maalidha yoo jennu iddoo jira wallaaluu. Iddoo jiran iddoo buufatan wallaaluu. Mee tokkoffaa moototaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 kaastanii gaafa ilaaltan. Boqonnaa 11 faa gaafa ilaaltanii amma tokko ilaa. Ogummaa Salamoon ilaaluudhaaf mootittiin Sheebaa dhaqxeetti. Ogummaa isaa ilaaluudhaaf, beekumsa isaa ilaaluudhaaf mootonni baay'een hin ajaa'ibsiifatu, hin dinqisiifatu. Baay'ee ajaa'ibsiifatu. Salamoon nama guddaa ilma Daawiti. Yeroo Daawiti mana qulqullummaa ijaaruudhaaf waan hundumaa bitee qopheesse. Waaqayyo Daawitiin akkana si miti kan naa ijaaru mana koo yeroo ittiin jedhe isa jilba kee keessaa ba'u yeroo ittiin jedhu maaliif akkas jedhe laa? Harka Daawit keessa waan jiru jira. Salamoon erga dhalatee mana qulqullummaa ijaaree beekumsaan guddaa ta'e kadhanni isaas waa lama ture. Sabni kee danuudha, sabni kee baay'eedha. Saba kee kana gaggeessuudhaaf ogummaaf hubannaa naa kenniidha. Kana kadhate Waaqayyo. Waaqayyo siin kenneef. Kanarraa kan ka'e kana qofaa miti waan inni kadhate qabeenya dhokataa Waaqayyo kenneeraaf. Itti gad dhangalaase. Mootota biraadhaa, mootota halagootarraa, mootota waaqa tolfamaa qaban intaloota isaanii namoota baay'ee fuudhe. Namoota baay'ee gaafa erga fuudhee booda waaqa tolfamaa kanaaf aarsaa dhiyeessuu jalqabe. Argitanii? Gaafa kana hadhaa'aan biqiluu jalqabe mana isaa keessaa. Hadhaa'aan biqiluu jalqabe gola isaa keessaa. Hadhaa'aan biqiluu jalqabe garaa isaa keessaa. Hadhaa'aan biqile sun Waaqayyoon teessoo irratti gaddisiise. Waaqayyoon teessoo irratti aarse. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo kanatti hin jedhe. Sababii abbaa keetiif jedhee bara mootummaa kee gargar hin cabsu kan kee keessa. Garuu bara ilma kee Roobi'aam keessa gargar cabsaati. Laala. Hadhaa'aadha. Hadhaa'aa ta'e isa nyaate. Hadhaa'aa ta'e kan na nyaatu, kan si nyaatu, kan biyya nyaatu kun bakkeedhaa ka'a miti. Yaada garaa kee keessaa ka'a. Laphee kee keessaa ka'a. Sammuu kee keessaa ka'a. Hadhaa'aa ta'e kan si nyaatu. Hadhaa'aa ta'e erga si nyaate hiriyyaa kee nyaata. Maatii kee nyaata. Ollaa kee nyaata. Nyaachaa ma adeema. Kana keessaa ba'uutu nurra jiraata. Kana keessaa deebi'uutu nurra jiraata. Kana keessaa daandii qajeelaatti deebi'uutu nurra jiraata. Salamoon nama guddaa, nama beekaadha. Nama mootonni hundumtuu, biyyoonni hundumtuu jaallatanidha. Dhumni isaa garuu akkam ta'e laati. Dhumni isaa garuu maal fakkaate laati. Barri Salamoon bara nagaati. Nageenyaan dabarse. Qajeelummaan bara fixedha. Sababii inni qajeelummaadhaaf gaarummaadhaan fixe waa tokkotu jira. Mootota hundumaa duukaa walii galee kan mootii Ba'aal fuudheera. Kan sanaa fuudheera. Waaqa tokko waasaa dhiyeesse. Mootii maatutti baree garuu bara dhummaa keessa waraanatti ka'e. Laala waraanatti ka'e. Waaqayyo immoo tuffate. Anaaf ati
bara jiraannu keessatti lafa kanarratti beekamtii guddaa argannee beekamne ol kaane ija namootaatti baay'ee kabajamne ija waaqayyoon tuffatamu immoo ija namootaa irratti jibbamne ija waaqayyoon kabajamuudhaaf kan nuti barbaadu. Filannoon keenya isa kan daandiin keenya isa kan dhoksaan kun siifaa galu har'aaf jiraachuu boruu jiraachuun garaagara. Jireenya aduu gadiidhaaf jiraachuu fi jireenya aduu oliif jiraachuun garaagara. Meeqan keenyatu waan aduu oliif jiraata? Kiristoosiif meeqan keenyatu jiraata? Kanarraa kan ka'e hin tuffatame itti gadde waaqayyo. Har'a hojii kootti gaddaa, hojii keetti gaddamu itti gammada waaqayyo. Hadhaa nama nyaatu kun jira. Waldaa kiristaanaa keessa galee jira. Harma galee jira. Kanaafidhaan mul'ata isaa keessatti Yohaannis ati barsiisa Elzaabeel of keessaa qabda. Barsiisa Balaaq of keessa galchiteeta. Sittan dhufaattiin kan jiru. Sittan dhufaattiin jiru. Sittan dhufaa. Kanaaf hadhaa nama nyaatu keessaa bahuudhaaf of tuulummaa gatuutu nurra jiraata. Iddoo jirru wallaaluun qabnu beekuutu nurra jiraata. Kiristaantu eessa akka ka'e, eessa akka jiru, eessa akka ga'u beekuu qaba. Iddoo jiru wallaale. Anaafatti iddoo jirru beekna. Iddoo kam jirra? Iddoo aarsaarra jirra moo? Lafa jirra moo? Bakkee jirra? Iddoo kam jirra? Iddoo jirru beekuu qabna. Iddoo jirru ilaaluutu nurra jiraata. Sammuu iddoo jirru beeku kan godhu agartuu ilaalee argu waaqayyo anaaf siifaa kennu. Gurra dhaga'u waaqayyo anaaf siifaa kennu. Eessan jira jedhee yaada naannessee ilaalu. Laphee koof laphee kee keessa waaqayyo haa kaa'u. Gooftaaf galannaa ta'u. Inni arfaffaa of wallaaluudha. Of wallaaluun nurra hin jiraatu. Of wallaaluudha. Baay'ee waan xiqqoon gaafa ta'uuf waan guddaa kan arganneef waan xiqqoodhaaf of wallaalee bada. Of wallaaluun nurra hin jiraatu. Of wallaaluun nurra hin jiraatu. Alaazar gaafa laallu Alaazarii fi namicha qabbaa qabeenyaa laalla. Alaazar balbala irra taa'a. Namichi guyyaadhaa guyyaatti uffata isaa hin jijjiiratan geeddarata ture. Baay'ee of wallaalaadha. Baay'ee quufaadha. Namni rakkate irra maalidha? Boroo maal ta'a jedheen beeku. Ilaaleen beeku keessa galagalee. Waa'ee isaa malee. Gaaf tokko gaafa guyyaan ga'u gaafa ol ba'u. Bowwaa gamatti of arge. Abidda keessatti of arge. Hin gube, hin dheebote. Itti hadhaa'e. Alaazar immoo mirga biraamitti argame. Gamatti ilaalee arge. Kan lafarratti gaaf tokko uffata irra buusee hin beekne. Naaf eeyyamee quba isaatti jiisee dhufee bishaan arraba koo naaf haa tuqsisu naaf. Noonni kun hin danda'amu. Siif isa gidduu bowwaa guddaatu jira. Naan maaloo dhaqame buleessa kootti naaf haa lallabu naan kan Eeliyaas fa'aa kan Musee fa'aa nageenye isaan lallabaa jiru kan isaan hin nageenye. Waa tokko sitti hima. Baay'een keenya of wallaalleerra iddoo jirru hin beeknu of wallaalleerra of ganneerra of dhiisineerra. Yoo ofii jiraatte nama jiraachista. Kanaaf of wallaaluu keessaa ba'uutu nurra jiraata. Inni shanaffaa ulfina waaqayyootti bu'uudha. Hadhaan nama nyaatu ulfina waaqayyootti bu'uudha. Karaan eegamne daandiin eegamne ulfina waaqayyootti bu'uudha. Isa waaqayyo godhe natu godhe jedha. Akkanaaf Hisqeel boqonnaa 13 keessa deemtanii ilaaltan akkana jedha ofiisaatii. Utuun hin dubbatiin, utuun ittiin hin jedhiin jedheera warra jedhan. Utuun dhaga'iin dhaga'eera warra jedhan. Warra maqaa kootiin sobanii raajan ittan dhufaa. Utuu waaqayyoon jedhiin, utuun hin dubbatiin dubbatu. Sabni koon ijaare, raajanni immoo hin maragani. Sabni maal ijaare beektu? Dallaa sobaa ijaare, raajanni immoo hin maragani. Ni garuu bokkaatti roobsee hin jigsa. Laala. Ulfina waaqayyootti bu'u. Ulfina waaqayyoo eeggachuu dadhabu. Akka maleetti bu'u. Har'a baay'een keenya akka maleetti bu'aa jiru ulfina waaqayyoo. Eegaan jiru, sodaachaa jiru. Iddoo aarsaarra sodaatamaa jira. Sodaachaa jirra. Eegaa jirra ulfina waaqayyoo. Inni faarfatu, ni lallabu, ni raaju, eegaa jira. Amma miraakilii miti. Miraakilii mootummaa waaqayyoo waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabuun ni islee. Waa'ee cubbuu kun yakkadha. Kuni badisa irraa deebi'a jechuun ni islee baay'ee. Isneerraa. Ulfina waaqayyootti bu'uudha. Ulfina waaqayyootti kan bu'u inni ofiin ifeen as mee Saamu'eel boqonnaa tokkoffaa keessa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 dhaqaa laala. Ijoollee Eelii lamaan ofiin ifeen as aarsaa dhiyeessu lubni jira. Abbaan isaanii luba. Utuu aarsaa dhiyeessanii akka barbaadan dubartoota dafaru, akka barbaadan godhu, akka barbaadan ejju, akka barbaadan nyaatu, akka barbaadan
saba leeyyaasu, saba baay'ee caccabsu. Luba aarsaa dhiyeessullee baay'ee taphatu. Fidii malee kan Waaqayyoon beekan. Har'a baay'ee keenyaaf garaa keenyatti dabarsee nu kenneera Waaqayyo. Sammuu keenyatti dabarsee nu kenneera Waaqayyo. Uumama boqonnaa 18 keessa gaafa laaltan Waaqayyo gaafa Abrahaamitti haasa'u, Waaqayyo gaafa Abrahaamitti dubbatu. Ooluu sababii Loo xiqqoo Sodomii Gomoraa keessaa bahee ooluu isaa sababii Abrahaami. Ilaalee filate lafa gaarii, lafa miidhagduu, lafa magariisa sana ilaalee filate biyya Sodom. Bareedaadha, qajeelaadha, gaariidha. Garuu lafa isheetu gaariidha malee, iddoo isheetu gaariidha malee namni isaa gaarii miti. Adeemsi gaarii hin jiru, ilaalchi gaarii hin jiru. Achuma keessa gaafa inni taa'u garuu immoo Abrahaam irraa waan shaakalee qaba. Nuyi meeqan keenyatu waan gaarii shaakala, meeqan keenyatu waan qajeelaa shaakala, meeqan keenyatu wanta Waaqayyo duukaan waan bisu, wanta Waaqayyo duukaan nu buusu, wanta daandii Waaqa deemsu shaakalaa jira. Akkamitti nu beeka Waaqayyo? Namni akkamitti nu beeka? Uffata lafaan keenya baay'ee dhedheereffanna namni akka nu sagadu goona. Inni kun jireenya bara baraan nu qopheessu. Iddoo aarsaadhaa hojjechuun jireenya bara baraaf qopheessatu ta'e ofiin Fiinehaas fa'aa kunoo aarsaa dhiyeessu turani. Hin nyaatu. Isa kana miti Waaqa kan itti gammadu. Qajeelummaatti gammada. Kanaafuu Saamu'eel Saa'oliin akkana jedhe ajajamuun aarsaarra caala ittiin jedhe lafa kaa'e. Ajajamuun aarsaarra caala. Waaqayyo hin gaddeetti. Eeliin callisee ilaala. Eeliin jedhee malaala. Jarri akka barbaadan godhu namni hin gadde gara mana qulqullummaa dhaqu hin dhufne. Hatta gaafa mana qulqullummaa iddoo qulqullummaa dhaabatu gaafa mana qulqullummaa seennu gaafa mana qulqullummaatti kadhachuudhaaf sagalee Waaqaa dhaga'uudhaaf meeqan keenyatu gammada akkamitti tajaajila maal fakkaanna ani eenyudha dhaabbadhee tajaajiluudhaaf akkamitti natti kenname jennee yaada turre jiraata. Ulfina Waaqayyootti bu'uudha ulfina Waaqayyootti bu'ani Waaqayyo hin miisine hin adabe Waaqayyo hin adabe. Kanaaf ilaalee ulfina Waaqayyootti akka malee hin buunu hin miisne kootaan deebina gara isaatti Waaqayyo nu haa gargaaru hin deebina. Kanaaf Waaqayyo dhaqee maal godhe ergamaa isaa ergee Looxiin baay'ee qajeelche maadhaan beektu kan nama dhibu keessaa kan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa dargaggoota Oromoo qaban irra irree qabantu ergamoonni lama gaafa dhaqanii mana Loot seenan gaafa inni simatu gannuu baasi waan sammuu isaanii keessa jiru waan yaadi garaa isaanii odeessu jalqaban. Wangeela da'oo godhannee hin daldalu, wangeela da'oo godhannee hin jiru, wangeela da'oo godhannee hin nagannu. Wangeelaan itti jiraannee ittiin jiraachisna, ittiin dhaalle ittiin dhaalchisna, ittiin misoomsina koottaa wangeelli kan nuuf kenname cabsinee ittiin cabsisiisuufidha malee waan biraadhaaf miti. Wangeelli lafa onaa misoomsa, wangeelli naaf fayyisa, wangeelli du'aa kaasa, wangeelli jaamaa bana, wangeelli gooboo qajeelcha, wangeelli sooromsa, sooromsa. Kanaaf ulfina Waaqayyootti bu'uudha. Hadhaa'an nama nyaata. Nama nyaata ulfina Waaqootti akka malee bu'uudhaan badisa nama cabsa, nama ajjeesa, nama balleessa. Ulfina Waaqayyootti bu'aa jirra baay'ee keenya. Daffaraa irra baay'een keenya. Ija jabinaan. Ija jabinaan. Iddoo aarsaatti fiigaa irra ija jabinaan. Waan barbaanne gochaa irra ija jabinaan. Koottaa ija jabaannu. Waaqayyo ani cubbamaan jibbu gaafa jedhu. Cubbuu malee cubbamaan jibbu gaafa jedhu cubbicha hin jaallanne cubbuu sifaan hojjetame miti Waaqayyo cubbamaa ta'uu keetti sin jibbine si jaallate malee. Kanaaf daandii Waaqayyootti akka deebinu Waaqayyo nu gargaaru. Hadhaa'aa nama nyaatu kana keessaa ba'uutu irra jiraata ba'uutu irra jiraata buleessa koo. Baay'ee nyaachaa jira baay'ee galaafateera hin beeknu malee harka jala galfateera amma baay'een kee yeroo baay'ee waa'ee jaatamii jaalallabamamu qilleensa irra kan jiru isaan kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irra jirtu qilleensa irra jira. Isa kanatu qilleensa irra jira. Inni kun hin galleere galeera gola kee galeera kiisii kee keessa jira. Irratti dammaquus irra jiraata. Hadhaa nama nyaatu kana jalaa ba'uus irra jiraata. Fiiguus irra jiraata. Gara mana Waaqayyootti fiiguus irra jiraata. Gara fuula Waaqayyoo barbaadutti fiiguus irra. Daani'el maaliif guyyaa sadii kadhata beeku jaallatee miti kan inni kadhatu waan arge qaba waan beeku qaba. Anaaf atis fuula Waaqayyoo barbaadachuutu irra jiraata. Mootota isa lammaffaa boqonnaa lama keessa gaafa inni ilaallu akkana jedheen Eeliyaas biraatii gaafa Elsaa'i isa barbaade fudhatee deemu mandara tokko jirti.
mandara hadhaatiin liqimsamte, mandara dhalinni keessatti hin guddanne, mandara biqilaan keessatti biqilee guddachuu dadhabe tokko jirti. Isaan keessa gaafa mandarri kun bareeda, eeyyee mandarri kun bareedaadha, miidhagaadha. Garuu rakkootu jira. Garuu gidilaatu jira. Dubartiin ulfoofti malee deeshee harkatti hin baattu. Ija biqilaa arguu dadhabne naan. Laga tokko jira, lagichi hadhaadha. Kottu waa tokko jedha. Kan amantu yoo jiraatte, hordofaa kan jirtu, dhaga'aa kan jirtu, hin amanta yoo ta'e, hadhaa'aa ta'e isa mul'ata keenyaa ta'e, hadhaa'aa ta'e isa abjuu keenyaa ta'e, hadhaa'aa ta'e isa kaayyoo keenyaa ta'e, Waaqayyo har'aa qabee biyya keerraaf sirraa haa gogsu. Laga tokko jira. Lagittiitu baay'ee biyya galaafate. Kan dhugamu isa. Kan nama galaafatu isa. Naan fidaadha gonuma keessa jira. Maal soogidda waciitii keessa buusaa fidaadha. Gaafa isaan fidan geesseetti naqe har'aa kaasee dhaabbatee. Hiriyaa miti hadhaa nama nyaatu kana kan sirraa haamsu. Mootii miti. Xaqalaa ministeerii miti. Ittisa raayyaa miti hadhaa kana kan sirraa dhaabu kan sirraa qabsu. Ofii keetiiti. Dammaqxeeti. Sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan kadhachuudhaan ofirraa cufuu dandeessa. Gurra kee qilleensa hamaa bare kana. Narraa duuchi Waaqayyo jettee sakan kanatti bane yoo jette Waaqayyo ofii asitti bana. Achuma jira, waciitiin achuma jira, soogiddi achuma jira. Laala achumaa fuudhee itti naqe irraa dhaabe. Kottu waa tokko siin jedha. Inni si keessatti du'e si keessaa haa qabu. Inni si keessatti rafe si keessaa haa dammaqu. Inni naafate haa diriiru. Inni jaame haa argu. Hadhaa nama nyaatu kana Waaqayyo gabsirraa haa godhu. Gamnarraa haa godhu. Himbaana jala ba'uutu nurra jiraata. Hadhaa nama nyaatu jala. Fiiguutu nurra jiraata. Fuula Waaqayyo barbaadutu nurra jiraata. Hadhaan nama nyaatu guyyaa sana akkasii gabirraa jedhe dhaloota hin nyaasne, hin ajjeesne, burqaan sun hin mi'aaye, wanti burqaa sana keessaa nama galaafatu hin du'e. Waldaa kiristaanaa keessa jira hadhaan nama nyaatu. Waldaa kiristaanaa kana keessa ajjeesuudhaaf immoo anaafsitu dammaquutu irra jiraata. Anaafsitu ka'uutu irra jiraata. Fuula bareeduudhaan miti kan nuti ajjeesnu. Dubbii bareeduudhaan miti kan nuti ajjeesnu. Uffata bareeduudhaan miti kan nuti ajjeesnu. Fuula Waaqayyo barbaaduudhaan sagalee Waaqayyo akkaataa lallabamuu qabu, akkaataa ifuu qabu, akkaataa hiikamuu qabu, akkaataa kadhatamuu qabu kadhachuudhaaf lallabuudhaan wanta kana ajjeesuun hin danda'ama. Hadhaa nama nyaatu kan ajjeesuun hin danda'ama. Sirna hadhaa ta'e, sirna bulchiinsa hadhaa ta'e, sirna kadhataa hadhaa ta'e, sirna lallaba hadhaa ta'e, sobee waldaa kiristaanaa galee kan, makatee waldaa kiristaanaa galee kan baasuutu nurra jiraata. Diiguutu nurra jiraata. Kun immoo sagalee Waaqayyo irratti hundaa'uudhaan, kadhachuudhaan baay'ee barachuutiin miti, baay'ee beekuutiin miti. Obboloota kositti deemu. Fira gaarii qabaachuutiin miti. Fuula Waaqayyo irratti gowwummaadhaan kadhachuudhaan, fuula Waaqayyo gowwummaadhaan barbaadachuudhaan, yaada Waaqayyoo dhaga'uudhaan, sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Sagaleen Waaqayyoo maal dubbateera? Waa'ee bara dhumaa maal kaa'eera? Jennee bira geenyee anoo maaliin fakkaadha? Waaqayyoon kadhachuudhaan hadhaa nama nyaatu kana balleessuu hin dandeenya. Waan taaraan lafa kanarra taa'e hin jiru. Waan taaraan lafa irratti uumame hin jiru. Anaaf siif haaraadha. Sagalee Waaqayyo waan hin dubbisneef, dubbii Waaqayyo waan hin ilaalleef. Hundi isaa barreeffamee kaa'ameera. Jalaa ba'uutu nurra jiraata. Jalaa ooluutu nurra jiraata. Harki nu oolchu harka Waaqayyoo qofa. Harki gargaaree nu baasu harka Waaqayyoo qofa. Daani'eelitu du'a ta'e gaafas du'a ture. Gaafa boolla leencaa keessa bu'ee du'a ture. Shaadiraaq Meeshaaq Abdinaagoon gaafa abidda keessa bu'an du'a ture. Garuu miti kaayyoo isaanii beeku. Foon isaanii hin garboomne malee hafuurri isaanii hin garboomne. Keessi isaanii hin garboomne. Hin garboomsine waan biraadhaaf. Anaafati immoo bu'aa keenya barbaadachuu jecha hafuura keenya garboomsineera. Eenyuuf garboomsine? Biyya lafaaf, foon keenyaaf, seexanaaf garboomsineera. Kana jalaa baasutu nurra jiraata. Bu'aa har'a argamtu, waan har'a dhuftee, waan xuubistu, waan jijjiirtu fakkaattu kanaaf gurgurree jira, garboomsinee jira. Akka garboomnu garuu Waaqayyoon barbaadu. Isa kana jalaa ba'utu nurra jiraata. Dammaquutu nurra jiraata. Kan nu oolchu Waaqayyo qofa. Elsaa'iidhaan karaa Elsaa'ii ta'e Waaqayyo biyya sana baraare, biyya sana gargaare, biyya sana oolche. Kottu waa tokkoon sitti hima. Waaqayyo si oolchuu barbaada. Waaqayyo si gargaaruu barbaada. Waaqayyo harka si qabee duwwaatti keessa jirtu kana keessaa, hadhaa as nyaate kana keessaa, isatti keessatti cabde kana keessaa, gudeessa sirratti kufe, narraa ka'uu dhiisa jettu kana keessaa jalaa Waaqayyo si baasuu barbaada. Harki Waaqayyo
ati jalaa ba'uudhaaf eeyyamamaadha. Si barbaada Waaqayyo. Akkati badduun barbaadu, akkati duutuun barbaadu, akkati nyaatamtuun barbaadu. Seexanni sa'aati 24 guutuu naa kenni, warra kan keeyyuu naa kenni maaloo jedhee kadhata. Waaqayyo immoo silaachuun barbaadu. Irraa fagaadhu waan biyya lafaarra. Irratti aboo qabaachuutu nurra jiraata. Si barbaada, si jaallata, si mararsiifata, ati dhala isaati. Yohaannis boqonnaa 10 iddoo jireenyaa baay'eetu jira mana abbaa keessa kanaaf jedhee waan si jaallatuuf. 10 immoo ani mukicha jimma isa dhugaadha kanatti qabamee jiraatu damoota kooti. Nu barbaada, nu jaallata Waaqayyo. Nu mararfata Waaqayyo. Hadhaa kana keessa ba'utu nurra jiraata. Ittiin liqinfamuu hin qabnu. Har'a beela'uun kee boru quufuufi. Har'a daaruun kee boru uffachuufi. Har'a dhabuun kee boru argachuufi. Har'a gatta'uun kee boru ol ka'uufi. Waa tokkoon sitti manama Waaqayyo abdiin kutatiin hadhaa nama nyaatu kana keessaa nan ba'a jettee murteeffatte fuula Waaqayyo turuudha. Ilaamee waa tokkoon sitti hima kan barri file baratu buusa. Kan harki file harkatu buusa. Kan haalli file haalumatu buusa. Kan Waaqayyo file garuu eenyuyyuu gadi hin buusu. Mee Daawitiin fakkeenya fudhu. Saa'ol baay'ee ari'ate, baay'ee duukaa fiige. Daawit garuu hadhaa sanarraa of eeggate, of qusate. Guyyaa baay'ee harka isaatti dabarfamee kennameera. Hojjettoonni Daawit akkas Saa'oliin hin ajjeesina gaafa isaan jedhan. No, nama Waaqayyo dibatattan akka kun kaasuudha. Hin biikoodha harka isaa jira. Gaaf tokko caafii wayyaa Saa'ol kutate wal bire ilaa jedhe meerre eegduunsaa naan jirkaaya ilma koodhe sayyu. Akka nama waan gaarii yaadu. Hin biikoodha irraa of eeggate. Gaafa achumarraas Saa'ol erga bajjeese Daawit gaafa mootummaa qabachuu dhufu namoota muraasa Daawititti kan of kenne hin biikoo jedhani booddee garuu kadhatanii harka laatanii harkatti kennanii ati dhugumayyuu yeroo ajajaa waraanaa turte nama Waaqayyooti Waaqostu dubbateera ilaa waa tokkoon sitti hima gaafa hadhaa biyya lafaa diddu gaafa warra of tuulan itti maxxanuu diddu gaafa warra of tuulan duukaa maadditti dhiyaachuu diddu hin jibbamta hin ariyatamta gaafa warra obbitan duukaa hin hiriiru jettu hin jibbamta gaafa warra of wallaalan gaafa warra ulfina Waaqayyo takka hin taane bu'an duukaa hin biikoo itti irraa fagaattu dhabuun jira gatta'uun jira garuu biruu keedhaaf guddinatu jira ni gammadi namni akkasii dhugaan sitti hima baay'ee gammadi fuula Waaqayyootti baay'ee gammadi biruu keedhaaf guddinan dhaabbanneetu jira biruu keedhaaf tarkaanfiin daangeffamutu jira biruu keedhaaf harka keedhaan har'a waan harkaa dhabde hiixattee waan gurguddaa harkaa qabachuudhaaf jirta gammadi namni akkasii. Si barbaada, si jaallata Waaqayyo. Waan ammaa kana ilaaltee ariifattee keessan bu'iin barisa keessa. Ariifatteen gurguriin mul'ata kee. Laamee yoo dhaqnee ilaallu ruut keessa gaafa dhaqnee ilaallu ruut ishee qarmii buutu akkas gooteen dubartiin yeroo muraasaaf jettee beela yeroo muraasaaf jettee gaafa isheen mandara biraatti gaafa isheen baqattu. Biyya sanatti deebi'ee qubni gaafa ta'u of harkaa dhabdee immoo deebite. Ariifanneen deemu. Ariifannee tarkaanfiin fudhannu. Waaqayyo na gateeran jedhiin, Waaqayyo na dhiiseeran jedhiin, Waaqayyo na buuseeran jedhiin, Waaqayyo na wajjin hin jiru jedhiin, Waaqayyo tanuma dubbata malee almeerran jedhiin. Sanyii irratti nichaa keessatti hin kufiin, barisa keessatti hin kufiin, harki si qabu hiixatee si dhufa. Hammam alabdee kana danuu argatta. Harki Waaqayyo hiixatee si qaba. Harki Waaqayyo si gargaara. Hadhaa nama nyaatu keessatti hin kufiin. Warra ogummaa isaaniin gaggeeffaman, warra sistemii garaagaraan gaggeeffaman duukaa hin bu'in, hin ajaa'ibsiifatin isaanii. Waan hundumtuu haaraan hin jiru. Harki si gargaaru Waaqarraa si dhufa. Jajjabaa, cimi, kadhadhu. Jilba kee jilbeeffadhu. Waaqa kee duukaa haasa'i. Yeroo isaan qilleensa qabachuuf abootan, yeroo isaan biroollee bituudhaaf, yeroo isaan waan garaagaraa jechuuf ol fiigan callisi Waaqayyoon dhaggeeffadhu. Waaqayyoon dhaggeeffadhu hin baddu, hin kuftu. Lafa onaa keetu misooma. Gadda keetu gammachuutti jijjiirama. Hamma jibbamte jaallatamta, hamma salphatte kabajamta. Warra obbitan dhiisee. Sagalee Waaqayyoo dubbi, sagalee Waaqayyoo qo'atu. Maal jedha sagalee Waaqayyoo jedhi sammuu kee bani. Ilaali. Addunyaa furaa keessa gali. Gooftaan nu haa gargaaru. Si jaallata Waaqayyo. Kanaaf mee kanuma irratti mee Waaqayyoon kadhanna. Haaleluyyaa. Abbaa dubbii kanaa isa ta'e. Si jabeessu, si gargaaru kan waa tokkoon si kan amanii kana dhubboo jirtutti hadhaan nama nyaatu kun akka sin arganne hadhaan nama nyaatu kun mana keerratti akka hojjenne kadhadhu gooftaa koo sin kadhadha maqaa kee Yesuus Kiristoos
haala garagaraarraa kan ka'e haala qilleensa adda addaarraa kan ka'e kufanii kan jiran badanii kan jiran ila kun hadhaa nama nyaatu kanatti dabarfamaniif kennuudhaaf kan ka'anii jiran harka keedhaan gargaaramanii haa ka'an. Harka keedhaan gargaaramanii haa ka'an. Iddoo kufanii jiranii haa ka'an. Daandii badisaarraa haa deebi'an. Waaqayyo na gatee Waaqayyo na dhiisee ani sichi naman ta'u jedhanii ilmaan isaanii kan dhangalaasan bu'aa kan jiran fira dhabe lammiin dhabe kan na gargaaru jedhanii harka kana jalatti of galchuu kan barbaadan hadhaa nama nyaatu kanatti of galchuu kan barbaadan sin kadhadha ariifatanii humna keedhaan gargaaramanii jalaa haa ba'an. Harki keessaan haa gargaaru, irreen keessaan haa gargaaru. Maqaa kee Yesuus Kiristoos hadhaa nama nyaatu kana jalaa dhaloonni ariifatanii haa ba'an. Haa ba'ani. Harki si baasu siif haa dhufu, irreen si baasu siif haa dhufu, humni si baasu siif haa kennamu. Biyyi keenya hadhaa nama nyaatu kana jalaa beekaan wallaalaan haa ba'an. Maqaa kee Yesuusin haa ba'an. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Egaa agartuu tuubii kana subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Hordofaa gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa. Shalom.